Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaa keessanii ilmaan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha duraan dursee as ga'uu kiyyaaf alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galannaa ga'u akkasumas ittaan Sudaan uummanni Oromoo bal'aan haa galatoomu Oromoo ta'uu kiyya ittiin boona. Kasanirraa hafe guloo akkuma isin argitan kanatti fayyaa guutuudhaan isinitti deebi'eetiin jira. Alhamdulillah amma fayyeetiin jira. Namoonni naa bilbiltanii akkasumas immootu akka waan na bira jirtanitti dhiphattanii osoo dhibee keessarraa qoodamne naan jettanii akkasumas immootu namoonni na gargaartanii yaadaanis maallaqaanis waan hundaanuu na bira dhaabbattan Oromoo addunyaa kanarratti argamtan hedduu naaf galatooma isiniin jechuu barbaada. Duraan dursee yaa namni galatan beeyne harreedha akkuma jedhamu sanii Oromoon jiraachuun nama boosa yeroo kamiyyuu jechuudha. Kasanirraa hafee warroota diinotaatti deebis laatu nan barbaachisu akka rabbiitii fi akka uummata na jaalatuun har'a ga'ee isinis boonsee ofii kiyyaas boonee jira jechuudha. Namni kaa akkuma isin beektan addunyaa haarratti nan dhibin hin jedhanii dhibii na fayyisi jedhama jechuudha. Akkasumas immootu dhibamaniifis hin du'an. Akkasumas odoo dhibamuu baataniifis hin oolan. Sinigale namni dhibamee hanga fedhe sakraa ga'ee deebi'us ni jira osoo ni fayyus ni jira jechuudha. Anaaf fakkeenya bakka dhuunfaa kiyyaatti sadarkaa fayyuutii irratti miti kan na dhukkubee ture akka tilmaama namaatitti akka tilmaamu kiyyaatittu hedduu na dhukkubee ture. Yeroo na dhukkube sanitti waan fayyisu natti fakkaanne akkasumas namoonni hiriyoonni kiyyaayyuu waan fayyutti fakkaanne garuu rabbiin nama dhibeef nama najjeesu jechuudha. Ani ofii kiyya irratti arge duraan yeroo akkas jedhan natti fakkaatu beeyta garuu maal akka jedhee isiniif himuun beeku Israa'eliin argee deebi'ee jechuun ni danda'ama. Yaani torban tokko fakkeenyaaf ani jiraachuu kiyyaaf du'uu kiyyaan beeku ture feentii naqalee namootatu beeka malee waan inni irra ture san yaadadhu amma natti mammalee haalicha irra ture san guyyaa opereeshinii ta'erra tasumallee hin beeku ture. Maaliif yeroo opereeshinii ta'u hedduu san qofa ni beeka ijoolleedhaan haasa'u ture ergan opereeshinii ta'ee booda immootu maalummaa kiyyaayyuu hin beeku ani akkama kana godhanis hin beeku maal akka ta'es hin beeku torban tokko booda akkas of baradhe haa ta'uti alhamdulillah rabbiin garuu biyya ormaatitti isin hin dhibinii. Maaliif wantoota hedduutu si dhibaa afaan haasoftee nama tokkotti araba wajjin akka arabaa sanitti haasoftee hiikkatuun sitti ulfaata wantoota baay'eetu si mudata jechuudha biyya ormaa kana keessatti haalummaan qilleensa biyya kanaatu iyyuu ilaala. Fakkeenyaaf amma qilleensi biyya arabaatitti yeroo ammaa kana hoo'adha. Dhibee fi hoo'i wal bira sitti dhufe si cinqa jechuudha waan hedduutu jira. Kana hunda keessa dabarfannee har'a geennee jirra. Hundumaafuu maal jechuudha barbaade. Ummata Oromoos yaa galateeffachuun kiyya dirqamaan irratti akkasuma mootu ani galateeffachuu baadheef miti hojiidhuma Oromooti. Oromoon arjaa Oromoon du'aa namaa godha baay'izawee waan isin garmu keessa waan isin dhibu keessa ramadaana keessa dhukkubee ji'a ramadaanaa keessa ji'a rahmataa ji'a wanti namni jedhe hundi taqabbalamu du'aayin uummanni Oromoo naaf godhe tokko lafa hin buune tokkochi du'aayin isaan naaf godhan yeroo dhiyootti akkanani dafeetiin fayyaa kiyyatti deebi'uu na godhan. Fakkeenyaaf amma gaafa duran opereeshinii ta'u amaliyaa lama taatanaan jedhanii turanii opereeshinii lama taatanaan jedhanii tokko erga ta'ee booda torbanitti marmara wanta opereeshinii ta'e sanirraa fudhatamee marammaramee marmaraan sun yoo deebi'e ta'uu dandeessa ta'uu dhabuu dandeessa naan jedhanii du'aa uummanni Oromoo naaf godhe natti himanii jiranii ani gizee saniif beekuu baadhullee ijoollee naaf himte. Du'aa isaan naaf godhanirra opereeshinii lammaffaan akka hin jirre naaf himan. Gaafa san ofiin beeka gaafa san naa himan san hedduun gammade. Doktortichi opereeshinii wayiitu kalammataas hin barbaachisu wanti nuti shakkinee irraa marmaraa si goone sun ati sarraa bilisaan nagaa qabda naan jedhanii dhibichi osoo nan hin beekin irra ture baay'isawee. Haakima hedduun deemutu ture osoo nan dhukkubin akkanumatti callisee xiqqashuu na dhukkubu ture argachuu hin dandeenye yeroo duraa beeki. Dhuma irratti ergan dadhabee akka tasaa hospitaala tokko namoonni na himanii hospitaala san keessatti argadhe wanti si cinqu tokko guddaan maal inni beeytanii dhibee kee yoo wallaalte baay'ee tokko miidhamta sadarkaa du'uutittis ni geessa. Anuma sadarkaa dadhabee irratti dhibee kiyya argadhe dhibee kana doktorri tokkochi na arguu dadhabee yaani waan biraatii miti tirfaanjeti yookaan zaayidaa ittiin afaan arabaatiin dhibee addaatii miti dhibee silaa salphaa ture garuu waan irratti ofirratti beekuu hin dandeenyeef na miidhe. Dura gaafa na dhukkuboodoo na dhukkubin dura na huqqiseetu akkanumatti hin jiraami qaama kiyya kana na hir'isee
akkuma magaratan kana bakka fiizikaala kiyya kana gabbuus maaluman ta'ee marammaram as marammaram natsaadha naan jedhan as marammaram hundi isaaniitu waa tokko hin qabdu naan jedhan dhuma irratti gaafan dadhabeetiniin sadarkaa kufuutitti ga'e dhibee kiyya akkasitti raajii qaamaa guutuu ga'eetiniin argadhe achi opereeshinii ta'e yaa opereeshinii ta'uun akka biyya kennaa sanii miti yaani waan hedduu akka abbadamuu miti dhibeen keessuun hamaan ta'in malee opereeshiniin homaayyuu miti akka biyya ormaa kanatti waanuma salphatti ilaalama haa ta'uti wanti biyya ormaa ta'anii salphaa namaa ta'u hin jiru hundumaafuyyuu har'a geennee jirraa jechuu kana fakkaata dhiifama isin gaafadhamootu namoonni hedduu inboxis naa barreessitanii naa bilbiltanii ani bilbila keessummeessuu hin dandeenye hundi keessanuu ni beektan gaa namoonni natti aartanis numa jirtanii maa nama jalaa calliftafaa namoonni tanaan jechuu jira bilbila kiyya nama biraatu fayyadamaa ture akkuma namni gaa yoo dhibame bilbila maal fayyada waa'ee fayyaa ofiitu nama bilbila guyyaa 3 ergan qabachuu eegale guyyaa 3-4 hin caalu dura doktora na dhoorge isee xiqqoo of baruuti bilbila hin keessummeessin naan jedhanii sababa sanii bilbila keessummeessuu hin dandeenye na of kolchaasin hin jedha namoonni bilbiltanii isinirraa hin kaasne namoonni inboxii naa gootanii inboxii keessan laalee yookaan osoo laalin dhiisellee na of kolchaasin hin jedha du'aayin keessan har'aan nagayeeti jira kana booda diinonni keessan anaaf jettanii akkasiin hin boochifne ijoolleen hedduu gaafa reediin du'ee jira jedhanii guyyoota hedduuf afarsamaa ture nan kolfe yeroo san maaliif namni jechi namaa nan ajjeesu kan hin beeka an jecha waan rabbi na godhe waan ta'uuf jechi namaa kana nan ajjeesne hin beeka garuu mootuu hiriyoonni kiyyaa fi namoonni na jaalatu hundi keessanoo karifattanis hin beeka namoota booyantu ture namoota immoo hiriyootuma kiyyaa gaafatanii hiriyoonni kiyyaa waan viidiyoon dhufee naasofne yookaan sagaleen kenneef namoonni amanuu dadhabanii jira fakkeenyaaf aslii gaafatanii ijoollee biyya kanaa hunda gaafatanii natsaa jireenyi fayyuu jira yoo jedhaniin hin dhagaa yoo isaan waliin haasa'an hin amanan akka waan jarri ganaa ani mootummaa wayii hin taane reeffa kiyya ooyisanii kaanii himan hin jiru waan akkasii amanuu hin dandeenye isinii sababa kanaatti anillee viidiyoo kana waraabuun na dirqamsiise namoonni jiraachuu kiyyaa namanne hedduutu jira jechuudha namuma saayibuma kiyya ta'e yeroo amma fakkeenyaaf ani immoo xiqqoo waan si gaddisiisu tokko namoonni eebaluun jedhu du'e jedhanii hafarsan jechuudha walola akkasii deebii saniif boriin kenna dhiifama viidiyoo kanarraa viidiyoo lammaffaa kan borii waraabuun abdiin qaba deebiin itti kennuu barbaada arraba osoo hin ta'in namni tokko akkamina kana ajjeesuuf maali maatii namaa rifachiisummaa barbaachisa anamma maatiin qabaa obboleettii qabaa obboleessa qabaa sooshaal miidiyaa fayyadama maatiin kiyya guututti yeroo jarrachi akkas jedhan dhugaan se'an dafanii natti bilbilan normaala biyyarra jiraachuu koo hubatuudhaaf jechuudha nama dhukkubu waan ta'eef nama dhukkubu tokko du'e illee hodhanii ni fakkaataa beeyta waan fi dhibeessan tuttamaatee ajjeesee maal ka jedhu hin jira anammaaf garuu dhibeen alhamdulillah dhibee irraa bilisa ta'e irraa dawaan fudhachuu jira waan ta'eef dawaa kiyya fixadhee haa amma amaliyaa na godhan madaa qofatu naan fayyin malee keessi koo nagaadha keessi koo nagaadha jechuudha waan isin dhiphisuun qabu hiriyoonni kiyya hundi keessanuyyuu ani gammadeen jira isinis baga gammaddanii kana caalatti immoo akka gammadu abdiin isiniif qaba namoota akka kiyyaa dhibamanii ciisaniif immoo rabbiin fayyaa kennuufi wanta hunda caalaa wanta akka dhibee sammuu kee dhiphisu hin jiru biyya ormaatitti dhibamuun immoo hunda caalaa si dhiphisa dhiphinni sunuyyuu dhibee bira sitti ta'a maaliif harmee kee bira hin jirtu abbaa kee bira hin jirtu yaanni si seenaa jechuudha si galee gaafa dhibamtu immoo waa hedduu jazara si dhufa yeroo hiriyoonni kee ala keessa deema yeroo wanta adda addaa argitan way anillee osoo akka gaafa gizee sanii fayyaa qabaadhee bakka kanaa deeme waan hedduutu sammuu keessa si dhufaani jechuun waan baay'ee argita dhugumatti dhibamuun fatanaadha rabbi nama jaalatu dhibachuu sunillee dhugaa waa hedduu si mul'ata amma bakka yaa rabbi yoom akka duraanii sana fayyista hin gaabbita jechuun wantoota dabarsitee hunda yoomuma akka namaa kana ka'ee deema yoomuma nyaadhee akka namaa kana dhuga namni yoo dhibame nyaatuun rakkisaa sochiin adda addaa rakkisaa kolfee taphatuun rakkisaa firii ta'uun rakkisaa kunuunsi cinqa jechuudha yooma akka namaa akkas ta'a yooma waan baay'eetu jira jechuudha ana alhamdulillah salphatti kalutti rabbi naa dhaabe anuu sadarkaa kanatti dafeen fayyanatti fakkaata sirriitti akka abbadamee ture doktortoonni sirriitti haala rifachiisaa ta'e tokko natti himanii turanii doktortoota qofa osoo hin taane dadhabbinni kiyyaayyuu milikkata baay'een dadhabee ture dhugaa rabbitiin nama tolna fuudhee ganna deebisuu ture garuu rabbi dandeettii isaatiin guyyaa muraasa keessatti ol nagaas guyyaa muraasa keessatti nama namni baadhatu takka ji'a takkatti
guyyaa 15 yookaan 7 namni ofiin ka'een deemattee yaaddu waan hin yaadamnedhaan uyyuu raajiin ta'e dhugumatti du'aan namaa lafan bu'u jechuun baay'ee muslima kiristaana ortodoksii maaliin olii gadi hin jiru amantii hundarraa naa godhe ilma oromoo niin beekan hin dhagaalle sooshaal miidiyaa kanarratti du'aan namaa hojjechuu ofirratti hin arge jechuudha sadarkaa kanatti ka'een deemanatti hin fakkaanne guyyaa muraasa keessatti an du'aan naaf godhame gaafa guyyaa meeqaa of baruu jammareerraa jabaachatumaan dhufe nyaanni duraan gannaaf nyaatamnu ture nyaachuun jammare waan hedduu gartee waan silaan namni yeroo dhibamu ta'u hundaa ta'eetiin jira garuu kaluu kanatti akkasitti ni fayyadhe yaanne kanaaf hedduu naaf galatoo waa uummanni oromoo waan baay'een baradhee waan baay'een argee eenyuun na jaalata eenyuun na jibba ani uummanni oromoo dhugumatti gaariirratti wal jibbuuyyuu yeroo wanti rakkoo dhufe akka tokko ta'u dhugumatti argeetiin jira jechuudha. Kuni waa'ee fayyaati waan ta'eef siyaasa waliin qabatu namoonni tokko tokko ka siyaasa wal qabsiisee jibbaa dhuunfaa jechuun jira. Ani jibbaa tokko naaf hin qabu ilma oromoo jedhee amana maaliif ana qofa osoo hin ta'in oromoon gizee rakkatu waliin jibbanatti fakkaatu ofirratti hin arge maaliif biyya kanatti gaafa nan dhibamu waan isin gaarramu keessaa namni nan hin beekne fi oromoon biyya kanaa dhufee nan gaafanne hin jira hin amanu oromoon hundi isaatu sooshaal miidiyaa irratti waan argeef dhufanii na gaafatanii hospitaalatti sadarkaa oseenuu dhoorguutti itti ga'ee jechuudha gaafa nan opereeshinii ta'u ijoollee sooshaal miidiyaa irratti maxxansee natti fakkaate ani yeroo sanitti hin beeku namoonni hundi oromoon kaayiroo tokko doonnafin dhufan hospitaalli hin guute hospitaalli yoo guutu poolisii mara dhufe hospitaala takkaa poolisii hin dhufne poolisii mara dhufe maali uummanna kana baay'atu rakkinni jiru maal lakki nama dhukkubaa jedhanii maal reega namni ummaan akkana dhukkubnuma akkami oromoon kun akka kinniisa ta'e isinitti himuuf bara akka olaal walitti tuuta qabu jaalala olii qabuu fi dhuguma namni fayyarratti akka waliif dhaabbatu isiniif himuu barbaade ta'an akka baduuf osoo hin taane hanga hospitaalatti doktorruyyuu ati maal inni nama akkamiiti maali dalagaan kee uummanni kun muluun maali naan jedhan yeroo ani opereeshinii hin ta'in sanitti jalqaba yeroo kutaa opereeshinii ta'uuf seenutti ani lakkii homaayyuu miti akka namaa nyaadhee dhuguu fi baqataadha homaayyuu nama aangoo qabu wayiitii miti jedheen duuba namni kana baay'atu maali aadaa kennan jedheen oromoon nuti Itoophiyaadha Itoophiyaa keessaa oromoo uummanni oromoo jedhamu akkuma kinniisatti jedheen waan jaalala olii qaban hin amanne namichi waan wayiitati polotikanyaa wayii yookaan waan addaa wayiitii naan jedhe akkanatti uummanni yaa'u achirraa uummata hunda poolisii yaasee tokko tokko hin galchu turan nama carraa na dubbisuun argatinitu ture baay'inna irraa jechuudha manatti mana kanaa miti manni nan duraan galu manni ani galu mana biratti ture baay'ina uummataatirraa mana sanirraa na baasan arabni jechuudha maal uummanni mana kana baay'atu akkamitti eessumaa dhufee si gaafata uummanni kun maal odoo nan dhibamu jechuudha dhibamee torban tokkotti na baasan gaafa ani manatti galu hospitaalarraa uummanni maal inni jedhanii jechuudha arabni uummanuu amanuu dadhabee mana biraa keessa hin jira amma mana firiidamii qabu argadhee biraa keessa hin jira maaliif isin hin jedhe jaalalli uummata oromoo hagana gaa uummanni oromoodha hangana jaalala waliif qaba jechuudha akkuma ana nama taraa kama nama argee kanaa dhufu nama hayyoota fi kana caaluuf kanaaf wal jalatti dhumaa jechuudha uummanni keenya kuni baay'ee galatoomanii kanaaf irra deebi'ee ani gammachuun kiyya gammachuu keessanii hedduun isinii gammade namoonni dhiifama namoonni ani jiraachuu kiyyatti hin gammadaan ture dhiifama akka tasaatittiin isin jalaa fayyee akka tasaatittiin isin jalaa fayyee anaa miti rabbiin kobadhaa rabbiin na fayyise namoonni muraasni jechuun namoonni qubaan lakkaan nama 10 nama 20 kan hin taane dhiifaman isin gaafadha gaa maaliif kaanii komii keessan gara rabbii dhiyeessa an ofiin beekee ofiin fayyisne rabbiin na fayyise waan ta'eef komii keessan ol dabarsaa gara rabbiititti kun hojii rabbiiti ka hojii kiyyaa miti odoo hojii kiyya ta'e lukarratti isin kufee dhiifama isin gaafadha hojii rabbiiti waan ta'eef rabbitu ofii isaatti na fayyise rabbuma kamadhaa deematiniin yoo isinii ta'uu baate immoo bakka kiyya san buutanii ciibsitanii jechuudha ani ammaaf isin jalaa ka'ee jira tasatti isin jalaa ka'ee tasatti rabbi na kaase waan ta'eef dhiifama isiniin jedha kaa dhiifama du'aayin isin gootan hin taane abaarsi isin gootan hin taane jechuu kiyya du'aayin taate abaarsi keessan jalatti kufe jiraachuun kee hin fayyadu nama jedhe jira nama immoo yaa rabbii kiyya reedii san nurraa ajjeesii ani waan na dhibe keessaa reediin kun yoo du'e hangaa wayiitii miti paartii siyaasaa wayiin hoogganu biyya wayii bulchaa hin jiru yookaan immootu qabeenya wayii abbaa appaartamantati miti abbaa hoteelati miti
yookaan shufeeruma makiinaa wayituu miti makiina wayillee bara shufeer hojjechaa jiru yaani yookaan raddaatti wayituu hojjechaa jiru waan baqataadha. Waraqaa UN isa yoo maqaa keetii zorfachuuf ta'e malee waraqaa hin jiraami. Waraqaa baqata ittiin jiraadhu baqata firiidamiin jiraadha biyya kanatti waraqaa san qofa qabaani qabeenya ni qaboo jiraadha. Fi yoo akka tasaa jaartiitii yookaan fireendiitii fudhachuuf ta'e malee jiraachuun kiyyamee maaliif si cinqa? Aangoon irraan dhaaltu mee maaliif eesh faayidaa? Ani baruu waan hin adibe odoo amma abiyyiin ta'e odoo jawaariin ta'e odoo kamaal fa'aa ta'e yookaan immoo dinquu dayyaasaa fa'aa ta'e waan isaa san dhaaluudhaafi akka inni duu barbaadaa bakka san bu'uufi jenna. Ani gaafan du'e manni kun kan alabaati gaata argitu kun girgiddaan waan ani qaboo jiraate kun waan akka sitaaraa waan xixiqqoolee waan girgiddatti lallattafan tanatu xiyya malee tunu mallee siin gootu waan qarshii 520 kumaatti 5,000 yoo ol guddate 10,000 hin caalu. Homaa sanuu mallaqatti siin jijjiiramu namni sirraa bitu hin jiru. Maal argatta biyya bira jirta immoo baay'isawee nama biyya kanaatiif namni biyya kanaa hunduu na eebbisee jira. Biyya bira jirta dhuftee qabeenya biyya kana haaluu hin dandeenye. Feesbuukiin kiyyas akka feesbuukiyyuu fudhattan jenne feesbuukiin kiyyas xiqqishuudha akka durmiiti. YouTube kiyya fudhattan jenne YouTube illee ijoollee na bira jirtu fudhatti gaafa hin du'e. Waan si fayyadne meewa ana abaarummaa si fayyade eesh faayida maal argatte. Ana amma sitti naarree bar si taajjabe malee namoota akkasiin taasise malee itti naarre maaliif? Odoo angaa wayii ta'ee jiraadhe aangoo san dabarsee kennaafi ana waan irraan arganneef maa akkas ta'an ka jedhutti koo na kolfisiise hiriyoonni koo naaran dhugaadha namoonni na jaalattan akka aartanii haala biraa keessa galtanii beeka maalish dhiifama irra laalina namoota xiqqishoolee dhidhiphoolee kana tanaaf iddoon kennina kuni waa'ee fayyaati malee waa'ee dhaaba siyaasatti miti ani barri nagaarramee kan du'e dhibamuu fi dhaaba siyaasaa maaltu liffiti fayyaan immoo tarabbiiti gaafa si qabde gaabbitaa beektan wanta akka fayyaa addunyaa tanarratti mallaqan kadhatina duniyaan kadhatina aangoon kadhatina wallaahi wabillaahi fayyaa kadhadha hundi geetoo akka amantii ga'ee wanti fayyaa caalte tasuman jirtu argee jiraan qabeenya feete qabaatte sin deebisu yoo fayyaan qabaatiin qabeenya beekamuu feete taate aktiivistii taate paartii siyaasaa taate sin deebisu paartiin siyaasaa fayyaa keessan irra fayyaan si qabde taanan qulfii rabbii keessa galte akkatti qollofamtee jirte garta akkas sochootu mallaynis waata akkasiin godhu namni ati beektus waata akkasiin godhu namni dhibee keessan sirraa qooddamu hin jiru kophaa kee cinqamta fayyaa kadhadhu fayyaa kee eeggadhus taani rabbiin nama eegamii wanti akka fayyaa kan jirre of irratti argan isa dhuma an ergan dhaladhee hangana ga'e ergan dhaladhee biyya ormaa dhufe marfeen takka kana tuyxee beeku takka dhibame mataan na dhukkubee beeku takka amman arge barana torbees ji'oota dhibame kana keessan arge jechuudha maal akka ta'e fayyaa yeroo duraan fayya caala duniyaan homaayyuu miti jedhan ittiin amanu ture duniyaan odoo jiraatteen fayya jedhee waan amanuuf duniyaan sin fayyisu duniyaan sin fayyisu fayyaadhuma qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha sinii galee wanti fayyaa caaleen jiru kanaaf hundi keessanuu rabbiin fayyaa isiniif haa kennuun dhaamsa kooti viidiyoo wayii amma dura deddeemaa turte viidiyoo akka tasaa yeroo tokko torban tokko dhibame ramadaanuma dura torbee tokko dhibame xiqqoon irraa gallaan viidiyoo wayii waraabee fayyeetiin jira ka jedhu wayii ture namoonni viidiyoo san fa'a ilaalaa turanii viidiyoon sun kan duraanitti dhiifama YouTube kiyya irratti ilaaltan jechuudha viidiyoon sun kan duraanitti kan ammaatii miti kan ammaa kuloo kama argitan kana rifeensi hin jiru sheeka taane areen illee akkasii qaamni illee furdannee dhufne waan isin gaaramu keessaa wanti biraa maalinni mallayni si gataa fixeensaa yoodhan dhugaa sitti fakkaatu qaamni kee kun illee baadadhaa ambaa si gataa yoo jedhan dhugaa sitti fakkaatu qaamni ambaa naan jedhan duraan akkamitti qaamni kee ambaa baadadhaa naan jedhan jedhee amana baadaa ta'uu isaan hin arge akkan akkuma isin argitan kanatti qaama hooyaa'u nuqqadheetiin jira baadaa ta'uu isaatiin argee qaamni namaa kafeetti furdaa taate bareedaa taate amma tottolee isinii dhufe furdadhee diimadhee maal jedhee isinii dhufe giseen na dhukkubusan yoo namni na arge yoo jiraate namni biyya kanaan argeera namni biyya bira gurraacha anumti diiman kun gurraacha laalcilee kana fakkaata boqoon kii akkana walitti cabaa ture torbe mata akkatti bayyanadhee amma xiqqashoosii bayyanadhee akka duraanii san ta'uu baadhu
ani bayyanat ergite fayyaan hagana nama goote jechuudha si cabsiti ol jettee deemu akka bubbee kanatti bubbeen fuu yoo lafaan sidha fayyaa yoo si qabda jechuudha gisee fayyaa qabdu qallas taatu furdas taatu jabaadhaati gisee fayyaa hin qabne namni yoo sin jedhe lafa dhoofta dhugaa rabbiitti hin argaa wanta akka fayyaa hin jiru wanta akka fayyaa hin jiru na akkasii baay'ee haasa'uu barbaadu amma ingaa namoonni sooshaal miidiyaa irratti immoo na hordoftan YouTube channel Reedii Adam TV fi Facebook Reedii Adam jedhu irratti kana booda deebi'eetiin jira waliin kan haasofnu ta'a hojii kiyyas akkuma isin duraan beektan an YouTube channel waggoota tokko hanga lamaatitti eegalee erga jedhe sooshaal miidiyaa Facebook irraa ni dhiise rakkoolee ijoollee biyya Arabaa rakkoo biyya keessaa wantoota adda addaatiin gabaasuutu ture akkuma isin beektan hundi keessanuu maaliif waan gaarii hojjechuun gisee akkanaatiif nama fayyada osoo nama badaa ta'e akkasumatti akka badaatitti na ilaalan ture ani garuu waan ummata kiyyaaf hin taa'e jedhee yaadu waan hojjedhuuf yookaan immoo hawaasa kiyyan tajaajilee waan yaadu jaalala ummata naaf kenne galata rabbiiti ummanni Oromoo dhugumaan jaalala beeka kanaaf kana booda gama YouTube channel Reedii Adam fi Facebook Reedii Adam kan jiru jalatti wal arginaa yeroo kamuyyuu ani fayyuu kiyya asumarratti aragaggata kanaaf har'aaf kanuma qabadhee dhufaa namoota diinota kiyyaa mootuu namoota osoon ani jiru na ajjeesuu barbaadanii fi du'aa'ii natti kadhataa turaniif deebii bal'aa fi gahaa ta'e boriif iftaan itti qopheeffadheen dhufaa akkatti irra dabarfamuun hin ta'u maaliif namoota biraatiif barnoota ta'a waan ta'eef akkasii walitti deebinaa hojiin keenya kana booda itti fufaa namoonni rakkoo keessanii fi mudannoon adda addaa biyya ormaatti isin qunname akkuma duraanititti YouTube channel kiyya jalaan lakkoofsa kiyya irratti na dubbisuu dandeessanii kanan isiniin jedha har'aaf kanumaan qabadhee dhufe an kan isin waliin ture Reedii Adam TV fayyaanaataa galatoomaa isin jaaladha ummanni Oromoo yeroo kamuu umrii dheeradha fayyaa isinitti haa kennu namoonni irra deebi'ee namoonni bilbilaan yaadan mallaqaan waa cufaan na gargaartan baay'ee galatooma galanni keessan rabbi bira haa ta'u galanni keessan jannata haa ta'u galanni keessan fayyaa keessan qulqulluu haa ta'u fayyaanaataa isin jaaladha bye